Hello. 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 Are you in Jirtu? Abbaan bilbilaa bira hin jiru? Hello. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha bakkuma jirtanitti iddoo jiraatanitti nageenya koo kan onnee irraa madde jechuudha. Kan onnee irraa madde onnee keessaa hoo ila bakka irraa jaalatan san irraa kan madde isin biraa qaqqabuun isiniin jedha. Hordoftoota fi jaalatamtoota kabajamtoota maal jedha isin faarsa akkamiin isin ibsu isiniitiin jechuudha. WabiTube baga guyyaa kana geessanii egaati har'a wanti deebisee na fidee barbaacha ayyuudha hin dhaabne jechuudha. Barbaacha ayyuudha sekondii tokkoofis hin dhaabne. Ayyuu barbaadaati kan nuti jirru jechuudha. Karaa nu danda'ame kamiinuu bilbilaan karaa sooshaal miidiyaatiin darbee immoo akkuma durii sana akka warra durii fardaan hin deemne malee hanga miilaan deemnee barbaaduutti geenyee jirra jechuudha. Maatii isheedhaa kan magaalaa kana jiraatan kan baadiyyaa jiran iddoon nuti hin bilbilin iddoon ani hin bilbilin hin jiru jechuudha. Ani jalqabarraa nan ba'a jedheen ture walumaa galatti maatii kana keessa dhiiseen ba'aa jedhee yaadeen ture. Guutummaatti jechuudha. Takka jireenya mataa koon jiraadhaa nan dhiisaa nan ba'aa hamma bakka biraa deemuu yaaduutti jechuudha. Hamma gara biyya alaa deemuu yaaduutti jechuudha. Garuu immoo yoon taa'ee yaaduu yoon duuba deebi'ee yaadu yoon dhaabbadhee itti yaadu Sa'id jechuun hiriyaa koodha. Nama na guddisedha. Nama waan baay'ee ana waliin dabarsedha. Nama waan baay'ee anaaf jedhee ta'edha. Argattanii ilmi dhiiraa ammoo ilmi dhiiraa inni sirriini bakka rakkootti wal gatee wal jalaan badu. Iddoo rakkoo keessatti wal dhiisee wal jalaan deemu. Gammachuu ta'a amma otoo nanii deemees jechuudha. Waan gammadee wa'ii fakkaata. Isheen argamuun isheen oolu olii buliiti jechuudha. Argamuun ishee waan hin oolleedha. Guyyaa sana ani maaliin jedhama yeroo san yoon ba'ee deeme jechuudha. Kanaaf murtoo akkamiin murteesse hamma xumuraatti yoon hidhame silaa hidhameen jira. Hanga xumuraatti garuu intala tana barbaadeen bakka ishiin jirtu iddoo ishiin jirtu hamma naa danda'ameen Sa'id duuka ta'een jechuudha. Waan barbaadan naanaa jedhan waan fedha isaanii naanaa jedhan waan tokko rakkoon qabu jechuudha. Challenge mudatu kamuu dabarseeni intala kana argeen gara jireenya ishee isa sirriitti gara jireenya ishee isa duraaniitti fiduudhaaf waadaa galeen jira jechuudha. Waadaa galuun kiyya kun waan inni murteessi kun murteen kiyya kun akka murtee dogoggoraan taane immoo abdii guddaan qaba jechuudha. So wajjin yoo taate wajjin yoo dhaabatte yoo harka wal qabatte rakkoo wayii furuu dandeessa jechuudha. Ani irra deddeebiidhaan guyyaa san galgala viidiyoo yeroo darbee gadhiisee irratti dubbadheen jira jechuudha. Halkan guutuu waan bilbilamaa bulee fi halkan guutuu bilbila ani hin beekneen bilbilamaa waan turee fi dha'anii kaniini xinnoo shookdi ta'ee viidiyoo sanas hojjechuu danda'ee Yaasiin birattis kaniin bifa sanaan dubbachaa tureef jechuudha. Garuu yoon itti yaadu dhimmichi dhimma deemsisuu miti. Haalichi haala deemsisuu miti. Ayyuun waa taati. Ayyuun waa rakkatti. Ayyuun waa daratteeti malee rakkinni wayiidhaa ishee qunnameeti malee jaallattee miti guutumaan guututti. Ayyuuni jaallattee miti kan karaa kana filatte. Akkan yaadutti jechuudha. Akkan yaadutti rabbina haa dhiisu ija kiyyaan hin argine akka shakkiin guddaan eessa jira amma. Wanti nan shakku namni ani shakku bakka keessi kiyyaas nama sanaa kan naan jedhu irra deddeebiidhaan waa'ee nama sanaa keessi kiyya kan natti asaasu ani Allahu alami ani hin beeku garuu Sumayyaa fi Umariin shakkaan Sumayyaaf Umariin jechuudha. Namni biraa namni waan kana godhu hin jiru jechuudha. Maybe iccitiin biraati dubbachuun fedhu iccitiin biraa namni biraa jira namni biraa yeroo biraan dubbadha ammatti baasuu hin barbaadu namni biraa nama sanaas nan shakkaa jechuudha. Kanaaf buunee baaneerra Sa'idoo duuka dadhabneerra guyyaa lamaan kana keessatti dadhabneerra Sa'id wajjin jechuudha. Hirribni hin jiru halkan bilbilaan barbaanna guyyaa immoo haganuu danda'ameen qaamaan deemnee bilbilee maal jenna hojii idilee keenya completely dhiisnee jirra. Hojiiwwan hojjennu kamiyyuu dhiisnee jirra. Ayyuun hojii keenya taatee jirti jechuudha. Hojii keenya taatee jirti. Ani harka guddaa amma shakkiin kiyya akkam ta'e
namoonni baay'een maal jechaa jiru akka isheen maallaqa Sa'iid fudhattee baddeetti. Akka isheen qabeenya Sa'iid wayii fudhattee baddeetti yaadaa jiru. Ani immoo maalii yaadaa jira? Keessi kiyya immoo maal yaadaa jira isinitti fakkaate? Fayyaama ishiifuu yaadaa hin jiran. Fayyaadhuma ishii nagaa qabdi intalli kun nagaa jirti isiit naguma isheedha. Namni lafaa ka'e akkasumaan hin bada nagumaayyuu isiinuu. Amma harka caalu kan na dhiphisaa jiru, harka caalu kan hirriba na dhoorkaa jiru, harka caalu akka nuti ishiidhaaf kufnee kaanu kan nu taasisaa jiru isiit fayyaama isheedha. Nagaa qabdi jirti lubbuudhaan. Lubbuudhaan jirti sababa jedheef hin qabaa jechuudha. Intalli kun otoo jiraattee yookaan bilbila ishee kaastee bakka kanaa jiraa jetti. Yookaan bilbila namaan bilbiltee maatii isheettu haadha isheettu jechuudha. Hayyuun haadha ishee baay'ee jaallatti. Irra deddeebiidhaan naa himta akka haadha ishee jaallattu jechuudha. Haadha ishee akkasiin jaallattu san, obboleessa ishee akkasiin jaallattu san, maatii ishee akka sanaan jaallattu sana obsitee guyyaa kana guutuu turuu dandeessi. Waa daratte malee, waa rakkatte malee, haaluma ulfaataa wa'ii keessa jirti malee. Masanaakilii wa'iitu ishee qabe malee, waan ulfaataa wa'iitu ishee dhokse malee, itti jaalatee namni hin callisaa. Guyyaa sadii guutuu hin callisaa namni obsee, maatii obsee. Naa kaasu yeroo baay'ee kuni sobaa tokko dhuguma sobuma fakkaata dubbiin kun jechuudha. Sa'iidii akkasitti jaallattu san, isaaf jettee nama caccabaa turte san, wareegama meeqa argite san, waan isheen hin ta'in hin jiru. Hayyuun qorsa yeroo lama irra deebitee dhugdeerti. Obboleessa isheetiin isaaf jettee garafamtee jirti. Asii kaatee karaa dirqawaadhaan baduudhaaf murtee hedduu murteessitee jirti intalli kun. Wareegama jaalalaaf kanfalamuudhaa qabu kamiyyuu kanfalteeti kan isheen Sa'iid argatte jechuudha. Maaltu argamnaan ree? Har'a kan isheen qaama akkasii ta'aa turte, nama akkasii ta'aa turte, nama halkanii guyyaadhaa bultiinsi wajjin ijaarrachuu fedhaa jettee boo'aa fi turte san, iyyaa fi turte san akkamiin obsuu dandeessi? Akkamiin deemuu dandeessi? Namni fayyaa qabu kana ni godha. Namni dhuguma sammuun isaa yaadu kana ni raawwata. Liqinfameetu nama akkasii akkaan jaallatan san, nama akkasitti fiitu san dhiistee baduu numa dandeessi. Jaallatteet kana gootee intalli kun, feeteet kana taasistee intalli kun, itti amanteeti kan isheen kana taasiste. Baay'ee bakka irra deebiidhaan gaafii sammuu koo keessatti kaa'uudhaa jechuudha. Gaafii sammuun koo na gaafatuudha jechuudha gaafiin kun. Rabbi haa deebisu. Isarra darbeeti yookaan humnaan fuudhanii deemaniin intala kana ukkaamsanii konkolaataa qopheessanii yaa isheen dhuftu mana fincaaniiti jettee gadi haa baatu eeganiit fuudhanii deeman. Tokko inni lammaffaan yookaan qorsaan tuqan akka isheen waa tokkoon dubbanne fuudhanii bahanii deemaniin. Akka shakkii koodha. Shakkii koodha. Isarra darbee ta'uus dhiisuu danda'a garuu shakkiin koo inni sadaffaani maybe waan barbaaddu wa'ii Sa'iid warraa argattee deemitti laata. Inni kunis shakkii koodha. Inni kunis shakkii koodha. Garuu ta'uuf ta'uu dhiisuu mala inni kun jechuudha. Moor kan lamaan sanarratti kaniin yookaan qorichaadhaan ishee tuqanii yookaan butanii deemaniin konkolaataatiin jechuudha. Bakka namoota Sa'iidirraa waa barbaadanidha. Ani amma kan hin shakkaa jiru maalidha? Yookaan intalli kun lubbuudhaan hin jirtu. Yookaan jiraatte immoo Sa'iid maallaqa guddaa wayii gaafachuudhaaf wambadeen kana godhinni. Namoonni san jaallanne, namoonni san feene kana taasisinnu laata. Waan kana akka raawwatanuuf namoonni biraa akka raawwatanuu fi haala mijeessinnu laata. Ani hin beeku garuu. Ani hin beeku. Bilbila ishee irra deddeebiidhaan yaallee jirra. Irra deddeebiidhaan barbaannee jirra. Hanganuu danda'ameen ishee barbaadaa turree jirra. Garuu waan haaraa jedhamu tokko faanni namaa akkamitti dhabama? Akkamitti? Bakka namni iddoo kana jira waanuma yoona finci ነገር እንዴት አጣን ነው? ፍንጭ ነገር እንዴት ይጠፋል ነው? በቃ የሆነ አላር በቃ ከነ ደምቴ ኢላከሲን ደምቴ አሲን ጀደሜ አኩመ ወንቲን ታን ሎክ ዋንቴ ወይ ዋን ጩፋ ወይ በቃ ሰኪውርድ የሆነ ምስጥር ማለት ነው።
በጣም ከባድ የሆነ ምስጢር ማለት ነው። በቃ ይከብዳል። እኔ ይሄ ነገር ማለት ነው በጣም ከብዶኛል። እኔ ሁምነ ሆኦል ተኤው ከነ ጀዴ ኢብሱዳፍ ከነ ጀዴ ዱበቹዳፍ ነት ኡልፋት ባየ ኡልፋታ ይቻ ሶ ወንቲ ሀራ ኢስኒቲ ሙዳፍ ዱፈ ኢኒ ጉዳኒ ቢልቢላ አዩርቲ ጋፈ ቢልቢሉ ነመ ብራዳ ከንካሱ ጉያ ደርቤ አናፍ እዩ ከን ቮይሲ ሰነና ኤርጌ ነመ ብራዳ ቢልቢላ ሼ ሀቅ ጎደኒ ጅሩ አናፍ ሰይዲ ወልቲ ቡሱዳፍ አናፍ ሰይዲ ግዱት ሎላ ኡሙዳፍ ይቻ አናፍ ሰይዲ ግዱቲ ዲግኒ አከ ደንገለው ታሲሱዳፊ ነሞታ ከሮረ ቀበንቱ ነሞታ ካዩ ቀበንቱ ዋን ከነ ታሲሰቹ ዋን ከነ ጎዴ ጀቹ isa kana kaniin itti mirkaneessu immoo bilbileen ture bilbilee ishee irratti jechuudha. Irri deddeebiidhaan bilbileen ture hin kaasanu yeroo kaasan immoo akka kanadha isiniin dhageessisa. Kunoo dhaggeeffadhaadha. Hello. 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 Ayyuun bultuu abbaan bilbilaa biraan jiru. Hello. 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 Hello bilbilli ishee haasa'eera fakkaata. Hello. Hello. Kunoo akkasiitiin cufuu ni kolfuu akka barbaadan ta'uu waan isaan dubbatan namaan galuu jechuudha. Kunoo akka kanaatiin deebiseen bilbilee abdiin kunne. Hello. 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 Ayyuutti kennime ayyuun hin jirtu. Hello. 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 Kanaaf egaa bifa kanaan kaasaniiti bilbila isheedhaa kaasaniiti kan isaan kolfanii maal jedhanii nama irratti cufanii jechuudha. Sagaleewwan baay'ee ulfaatan xiqqoo hiikan qabne xinnoo ishee shookni nama godhan nama rifaasisan hedduu dhageessisaa turan naamin isa isin biraan ga'u waanuma jiru hunda gara miidiyaatti fiduunis xiqqoo hin dabbara. Kanaafi kaniin isin hin dhageessisin malee waan hedduudha jechuudha. Waan hedduudha kan isaan galgalarraa eegalanii halkan guutuudha kaniin yaalaa ture. Yeroo kaafamu hunda haala kanaan qoosu ergaawwan garaagaraa ergu bilbila isheetiini. Isaan alammoo akkaawuntii TikTok irratti viidiyoon ta'e gadhiifamee jira jechuudha. Ishee miti kan gadhiiste isaas akkan amma jechuudha. Ishee miti warrootuma kanadha jechuudha kan kana raawwate. Ani walumaa galatti maaliin jechuu barbaada? Intala kana Rabbiin yoo hin jaallata ta'e yoo ishee jaallata ta'e nagumaan ishee haa deebisu. Nagaan deebisee ishee haa galchuun jedha. Kanaafi ani maaliin fedha? Maaliidha ejjennoon kiyya hamma xumuraatti jechuudha. Hamma xumuraatti hamma intalli tun argamtutti obboleessa kiyya Saidoo cinaa dhaabbadheeni intala kana barbaanne hin galchina bakka isheen jirtu sana lammoo Rabbiin waa gargaaru nuti jenneef wanti ta'u hin jiru jechuudha. Kanaafi Rabbiin waa gargaaru bilbila isheetiinis suuraawwan hin taane kaasanii naa ergaa turani galgala jechuudha. Isaas fiduun amma kana hiikan qabu jedheen kan hin dhiise jechuudha. Kanaafi haalli intalli kun keessa jirtu xinnoo ni ulfaata. Isinis du'aa godhaafi waaqa kadhadhaafi nagaan haa galchu nagaan deebisee haa galchu. Kan keenya booda dhufa wanti martuu jechuudha. Intala kana nagaan haa galchu. Maatii kana maatii nagaa haa taasisu. Rabbiin walitti haa urgeessu walitti isaan haa deebisu. Akka isaan barbaadan akka fedha isaanii nama jaallatan waan inni jaallatu hin jaallatu sila ta'eefi waan inni fedhuun isa feeta waan ta'eefi kana feetee filattee jirti deemtee jirti maal isaaf isheen komadhu'an kana booda jechuudha. Kanaaf iddoo deemte kanatti gaafa isheen nagaa taate gaafa isheen gammadduu taate guyyaa sanadha kan hin gammadu jechuudha. Guyyaa sanadha gammachuun kiyya kan dachaa ta'u jechuudha. Guyyaa sanii kan humnaa ol gammadu jechuudha. Kaniin nama ta'u, kaniin nama guutuu ta'u jechuudha. Kanaafi Rabbi nagaan deebisee ishee haa galchu. Kanuma isin biraan gaha jedheeni kaniin dhufe. Wabiitiyuub
subscribe ngoone ammumarraa eegaltanii akka subscribe gootan like comment share subscribe gochuu indagatinaan isiniin jedha irra deebiidhaani nagaa naa ta'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.